Akkam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan muummee guyyaa har'aa isin dhageessifnaan gaaddisa gadaati. Kanneen TikTokii keenyaaf haaraa taatan like do it akkasumas follow gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. YouTube keenya durdubbee TikTokii argamu subscribe like comment gochuun nutis kan isinii deebisnu ta'a. Gara balballoomii taatiiwwan torban kanaa keessaa waraana ija qolachiisaa jiruu fi galaana booruu summii addunyaan makatte jedhuun barruu Al Jazeera, Fox Washington akkasumas Reuters, BBC, CNN, MBC, CGTN fi miidiyaaleen idilaa addunyaa Press TV dabalateetiin gabaasaa jiran maaltu jira ijoo oduuwwanii. Haleellaan guyyaa kaleessaadha Israa'el walargaa President America Joe Biden fi akkasumaan Benjamin Netanyahu wajjin taasisan irratti hospitaala Gaza lammiiwwan qulqulluu 500 ol lubbuu balleessite kanneen kumootatti lakkaa'an ammoo qaama hir'uu taasisuu isiitiif dhaabbileen mootummaa Palestine hedduun barbadaa'uuf televizyina biyyattii irratti xiyyeeffachuun kun Raif Erdogan akkasumas Ayatollah gama biraatiin Pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin biyyoota Arabaa Dallaa Muhammad Salman Saudi Arabiyaatii fi biyyoota liigii Arabaa kan mufachiise ta'uun dhagahame. Joordaaniif biyyoonni Arabaa akkasumas waliigaltee Ameerikaa wajjin si'achi qabnu hin jirru hariiroon keenya si'achi dhabameera jechuun Ameerikaa yoonaasan. Gama biraatiin Pirezidaantiin Ruusiyaa Vladimir Putin dhaabbata kuusaa meeshaa waraanaa niikleerii haaraan gadi ba'uuf kan addunyaa keessa jalqaba jedhamee jira. Eessatti akka hojjetamus bal'ina oduu qabanneet jirra. Gama biraatiin galoon galaanaa kan Afrikaa bahaa Red Sea jedhamuun beekamu muummee ministeera biyya keenya Dr. Abiy Ahmad Aliidha. Tibba darbe fayyadamuu qabna hariiroo karaa barbaachisi walii galtee taasifnee galaana diimatti fayyadamuu qabna jechuun maappiif kaartaadhaan deeggaramanii dinagdee biyyaatis ta'ee uffata galoo galaana diimaa irratti fayyadamuu wanti nu daangessu hin jiru marii barbaachisu ni taasisna jedhan. Egaa toora sooshaal miidiyaa gubbatti dubbii ijoo ta'uun biyya waccisiisuu irratti argama kan jedhan balballoomii oduu keessaati. Gama hangafoota oduutti deebi'amu. Daawwannaa jaarsi guddaan umriidhaan deeme Joe Biden pirezidaantii yookiin muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu wajjin taasisan dubbii jabduu dhaluu bira darbeetiin Israa'el haleellaa lammiiwwan qulqulluu hospitaala Gaza hospitaala seenaa qabeessa irratti raawwateen lubbuuwwan lammiilee 500 olii yoo darbu kanneen kumootaan lakkaa'aman ammoo miidhama guddaan irra qaqqabuun beekameet jira. Kanaan wal qabsiisee waamicha Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin mana marii nageenya idilaa addunyaa akkasumas gamtaan biyyoota liigii Arabaatii fi biyyoonni adda addaa dheekkamsa dhageessaniin kana malees Israa'el lola guddaa nuufi Yukireeniin caalutti amma balaa ofitti qabsiiste jedhan Pirezidaantiin Raashiyaa. Akkasumas Pirezidaantiin Kooriyaa Kim Jong jaarsi guddayyaan barayyuu dardara ammoo balaa kanaaf nuti keessaa hin qabnu Israa'el utaalchise foolachiise lola idil addunyaatitti labsiti yoo jedhan. Muummichi ministeera Israa'el Pirezidaantii Ameerikaa wajjin yeroo nagaa wal gaafatanii walitti bu'an gidduutti haleellaan kun kan raawwate. Haa ta'uutii malee ajajaan jeneraala biyyattii kan Israa'el kana kan raawwate Hizbollah yookiin ammoo finxaaliyyoota warra ISIS kan jedhaman isaanuma Hamas jechuun halanis dhugaan jirtu garuu saatalaayitiin addunyaa akka mirkaneeffatetti Israa'el haleeluun ishii beekameet jira. Kanaan wal qabsiisee balaa kanaaf ammoo Ameerikaan ho'isuu isheef itti gaafatamaan Benjamin Netanyahu fi Joe Biden jechuun himannaan dhiyaate. Rakkoo kanaan wal qabsiisee haleellaa guyyaa darbe Jordan akkasumas ammoo Beirut dabalateetiin haleellaa Israa'el irratti raawwataniif kaleessa harka deebii
warra finxaaleeyyota isheen jettuun Hezbollaadhaaf tarkaanfii haleellaa raawwatte. Hezbollaan ammoo imbaasii Ameerikaa fi kanneen kana fakkaatan irratti xiyyeeffachuun dhagahame. Dubbiin galaana abiddaa beenzilaa fi akkasumas galabaa xaafii gidduutti kan qabsiifamaa jiru waraanni addunyaa sadaffaadha. Akkuma jedhame xiinxaltoonni Jackson Alexi, William Thomas Alberto akkasumas Lian Hospori, Jack Jackson kanneen kana fakkaatan xiinxalan dubbiiwwan golabamtee fakkaatti. Balaa Israa'elii fi Palestaan kan addunyaan dhaamsuu dadhabdeet otoo hin taane Ameerikaan harka otoo irraa qusattee bareeda jedhu. Haa ta'uuti malee Saayaatu kan Hasan Ruuhaaniidha. Muummichi ministeera biyyattii yookiin abbaan teessoo Iraanii Teheraan ibsa baaste. Kanaan booda obsine ni gaha. Itti gaafatamummaa qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaan amma afaan qawwee nullee susukkumachiise jechuun Iraaniin meeshaa gadi baafte. Gama biraatiin waliigaltee nukleerii dhaabuu Ameerikaa wajjin qabu anis diiguudhaaf qophiirra gahee kan jette John Biden dhukkubbii mataatiin deebi'an. Sirbaa dhufaniitti booyaa galuunis jira. Rakkoo kanaan wal qabsiisee miidiyaaleen idilaa addunyaadha dhimma Israa'eliin haalaa jirtu kanaafis deebii laataniiti jiru. Xiinxaltoonni akkasumas rogeeyyiin siyaasaa fi lola kana dhimma itti kaleenyaatiin hordofaa jiran maal jedhu kan jennus qabanneeti jirra. Balaan calaafama akkasumas Gaazaa barbadeesse. Amma immoo tooftaa lolaa jijjiirree Gaazaan ala goonee jirra Hamaasiin kan jettu Israa'el balaa gurguddaatti Hamaas seenuun lammiilee Israa'eliitiif yaaddoo ta'e. Humna biyyoota Ingiliiz akkasumas Ameerikaa fi Firaans Jarmaniidhaan deeggaramaa kan jirtu Israa'el yeroo ammaan kana biyyoota Arabaa kanneen akka Joordaanii fi biyyoota hedduu baha gidduu galeessaa wajjin dhimma kanarratti deeggarsaaf Anthony Blinken John Biden deemaa jiraatanis Joordaan biyya jalqabaa sin beeku nan beektu jedhanii akkasumas Abdallah bin Salman waliigalteen nuu fi Israa'elii kan umura irra gaheetii jira. Si'achi namni walitti ilaaluu hin jiru jedhan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiis dhimma kana irratti namni walitti ilaaluu hin jiru kun gonkumaa tuffii birmadummaa biyya namaa guutumaan guututti dachii Palestaan jedhu dhabamsiisuudhaaf yaaddoo lafa kaa'amee fi xiinxala kana keessa Ameerikaan harka qabaachuu isii nan amana yoo jettu Tayyip Erdogan pirezidaantiin Turkii ammoo balaa kana kan qabsiise mataa ishii Ameerikaa jechuudhaan haa ta'uutii malee dubbiin jabduun Ameerikaa rifachiiftu gama masaanotaatii dhagahame. Raashiyaan nukleerii yeroo jalqabaa addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa ta'e kan daangarraa hanga daangaatti qilleensa addunyaa ukkaamsuu danda'u qophaa'eetiin jira jechuun egaa agarsiisaaf deemti kunis dhibee bowwooti. Tibba kana muummeen ministeera biyya keenyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dhimma fayyadamummaa biyyoota ollaa waliiniif galoo galaana babal'ifachuu irraatii fi fayyadamummaa biyyoota ollaaf hariiroo nagaa ilaalchiseetiin galoo galaana diimatti wanti Itoophiyaa fayyadamuu dhoowwu maaltu jira qaama barbaachisu wajjin akkaataa heeraa fi seeraatiin mari'achuuf qophiidha. Kanaaf ni mari'annas mariin itti fufa fayyadamuu qabna jechuun gaa maappii fi akkasumas ammoo land geography haala qabiyyeewwan river geography irratti hundaa'uudhaan laggeewwan gurguddoon biyya keenya yeroo isaan orma tajaajilan malee nu tajaajilan hin argaman kun ammoo hangarraatu of irratti rafnee jirra hidha haaromsaa qofatti dhaabachuu hin qabnu jechuun mana maree bakka bu'aateef ibsa kennuun ni artama. Haa ta'uutii toora sooshaal miidiyaa gubbatti egaa garii iyyisiisee garii ammoo hedduu gammachiisus dubbiin deeggartoota warra Eeltiraaf warra xiinxala siyaasaa tokkollee homaan beekne kara deemtuudhaan waca gurguddaa sooshaal miidiyaa ta'e. Ta'us garuu har'ammoo oduun naasisaan dhagahame. Deeggartoonni dhimma kanarratti haasa'aa turtan homaa yaadda'inaa jedhee pirezidaant Eeltiraa Mr. Isaayyaas Afewerqii akka Isaayyaas Afewerqii Eertiraan TV'f akkasumas ammoo uffata Al Jazeeraadhaaf deebii kennanitti gonkumaa
qaamni waliin mari'an iddoon nuti deemnee waliin mari'annuu fi qaamni walgahii kana dhiyeesse nu waamu tokkollee hin jiraatus jiraachuu qabu jechuu yoo dubbatan egaa gama Itoophiyaatiin hanga ammatti wanti jedhameet hin jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan balballoomii kanaa fi kanneen idila addunyaa jala buuneetiin hordofna. Dhaamsi keenya xumura irratti nuti qabnu we need peace. The war today is Israel between Palestine jechuun qophii kee goolaba hora bulaa.